akkasitti jechuudha. Ifamna nan deeman ay kun Yoyyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun toora YouTube Dr. Nafiyad Geetu official. Mal Nur waraabisee batirufti waraabisee sagalee dhageemma balbala ishee godhamee mana keessa maaltu jira waraabessa jira moo waraabessa jira jechuudha waraabessa ammatee dhufte moo sumatu sagalee kun keessa baaramu na keessa baajira amazing ajaa'iba dandeettii addaati kun akkam nagaan jirta jirra addunyaan waggaa meeqa dura lagarree turre tokko waggaa 3 waggaa 3 dura addunyaa baay'een keessan tariitii namni argitanii yaadachuu dandeessu yuutuubiitti jalqaba fideen ture gaafa harar hin jiru barataa yeroo turteetti barataa keenya yeroo turte yeroo sana si argeen ture sirriidha jetti dandeettii ajaa'ibaa qaba bineensuma qaama isaa keessatti liqimsee deematee I don't know halkan garuu baay'ee namatti tola amma baay'ee guddattee amma sadarkaa ifin daddaraaroo irratti illee dorgommiirra jirta TV OBN irratti dheengadda si ilaalaan ture. Sirrii achirraan dorgommeen qaba. Egaa marsaa jalqabaarraa kaasee darbaan jira. Gara marsaa xumuraa qofannaa hafee jira. Baay'ee namatti tola. Mee dandeettii akkam akkamii qabda? Maal fa'aa sagalee erga gaafa sanaati wantoota ofii keedhaa shaakaltee filattee jira? Sagalee iddoon shaakalee duraan saayinsii aartii kanan beekuun ture garuu ergini gara daddaraaroo kana deemee waan hedduun bare duraan sagalee bineensotaa kana qofaan fakkeessan ture amma garuu istoorii garaa garaatti hojjedhee waan nama bashannansiisu waan nama kofalchiisu waan akkasii itti uumee hojjechaa jira jechuudha. Ogeessa fayyaati? Narsiidha? Ogeessa fayyaati. Ogee garuu baay'inaan kan ittiin baay'ee mul'achaa jirtu kan dandeettii addaa qabdu kanaan. Sirriidha. Mee maal fa'aa sagalee akkamii fakkeessuu dandeessa? Sagalee qaatumti kan barbaadde. Sagaleen barbaadessi gaafa akkeessita taanaan sirriitti jette taanaan hordoftoonni keenya immoo kan hordofaa jirtan mee qabxii kennaa deemaa gireedii kennaa deemaa sagalee kan sirriitti fakkeessedha kan jedhu. Gabaabaa namatti siika saree sagalee saree fakkeessuu dandeessaa? Sareen nan danda'a. Sareen gosa qabdi moo saree sagalee xiqqoonsa jira guddaansa yeroo ittiin ni bo'uusi. Ishi mee isa xiqqoo moo guddaarraa jalqabnu? Guddaamarraa jalqabnu. Ishi guddaarraa jalqabnu. Akkasidhanni. Akkasitti jechuudha. Ifamna nan deeman ay saree wayitu keessa jira malee deemu moo tufu nan sodaadhe. Ajaa'iba. Suma moo saree biraa jira garuu dudduuba chee godhame. Anumadha. Ajaa'iba. Dandeettii ajaa'ibaati. Shaakaltee ma fiddee waan kana? Shaakalee man fidee. Ishi siniin dabala kan biraa. Kana durreesh adurreerraa kaa'ame. Kan bineensa bakkeessi nan jedha kana durrees. Adurreen akkasitti gaafa wal lolan fa'a. Akka kana jettee jechuudha. Inni dagalatti galu. Adala kan jedhu jechuudha. Adala inni akkas godhata. Akka kana godhata jechuudha.
Waan addaati wayitii ana duree mana keessa duree absaree kabajamtoota hordoftoota keenyaa kun egaa jedhannu duree absaree waan mana keessa jiru fakkaata malee waan biraan fakkaatu. Mee kan biraan sagalee maaliin siin jedha sagalee indaaqo lukkuu manuma keessaa finna lukkuu meestii. Lukkuu kan isee durbaaf dhiira qaba. Eestii mee kan dhalaa kan dhalaa. Kan dhalaa gaafa hanqaattee kaatu akkasitti. Akka kana jettee jechuudha. Kukuk. Hin fakkeessine garuu isti. Kukuk. Ajaa'iba. Kan kormaa Kan isa kormaa gochuu isaa rurrukutate. Akkasiidha jechuudha. Amazing. Adda jechuun waan tokko bakka adda baasuu hin dandeessu bara kormaa wajjiniini yookiin daaqoo sagalee lukkuu wajjin wanta ittiin adda baastu qabdu. Kun dandeettii addaati wayiiti waan jajjabeeffamuu qaba. Mee akkamitti ilaaltu bee daddaraa irratti immoo dorgomaa jira. Egaa faayinaalii akkan dhageetti dorgommii dhumaaf dabarteetta. Dorgommii xumuraatiif. Dorgommii xumuraatiif darbee jira gaafa sana namoonni SMS'dhaan filachuu ni dandeessu. Namoonni dandeettii addaa qabatanii addaan dhuguma dandeettii addaa dandeettii cimaa qabatanii addaan filachuu dandeessu. Baay'ee namatti tola. Mee gara bakkeetii immoo maal sagalee maalii sagalee qamalee? Sagalee qamalee. Qamaleen akkas godhatti gaafa midhaan namaa nyaattee gaafa abbaan qabeenyaa abbaan midhaanii sun gaafa inni itti dhaqu baqattee dhaqxee muka yaabbattee akkas godhatti. Akka kana jetti jechuudha. Ajaa'iba kaleessa galgala mana dhufee akka tasaa Frankie wayii gootee turre bucaa mana keenya kutaa mana nyaata ittootti bilchichaan dudduubaan deemeetu viidiyoo sana ilaaluu dandeessu gaafa inni sagalee iyyuu. Malu ya. Dokter. Isti kana banat ulah lekas. Kana. Baqatanii mana keessa seenanii waraabessa seenanii kan isin dhibu ollaan illee gadi bu'eetu halkanii bar galgala keessa mukarra yaabbatee ilaalaa ture waraabessa dhufeeri. Sagalee kan biraa sagalee akkamii dandeessa? Sagalee allaattota illee nan fakkeessa. Allaattii akkamii? Allaattii kan bosonuma keessa jiraatan. Istimee sagalee ishee dhageessuu dandeessa? Kan warra allaattii keessa kan naannoo bishaan jiraatu allaattiin tokko jirti. Akseenii akkas kan sololiyaas jira. Sololiyaan akkas godhatti.
akka kana godhatti jechuudha. Allaattiin tokko immoo akkas godhatti. Akkasitti jechuudha. Warruma balali'an keessaa gugeenis gugeen akkasitti. Akka kana jetti. Dandeettii addaati baay'ee. Kan biraa sagalee kan biraa wanti tunuu dabalees namni waan nuuf fakkaatu. Sagalee raacha. Raacha laga keessa. Bishaan keessa. Raacha sin taata? Meestii dhaggeeffachis. Raacha akka kana godhatti. Akka kana godhatti jechuudha raacha. Ajaa'iba! Mee jalqaba sagalee ittiin galte sana sagalee waraabessaa sana nama sodaachisan baay'ee waan taayilaa natti fakkaatu. Kan waraabessaa akkasidha. Akka kana jira jechuudha. Annan sodaadde namni waraabessa buna keessa jedhee namni yoo bakki dhaabataadha. Namni baay'ee yoo bakki boba'ee jira. Ajaa'iba! Baay'ee namatti tola. Dandeettii addaati kuni. Dandeettii addaa dandeettii jajjabeeffamuu qabudha. Yeroo yerootti shaakaltamu akkam? Innan shaakalan ture garuu immoo gaafa ni shaakalu namatu waa jedha. Waa jedha jechuun akkam? Waa qaba sin nagaa miti naan jedhu. Waraabessa fa'aa sin jedhu. Naan jedhu. Isaanii jechuun sodaadha. Biyya keenyatti immoo kan baratameef iddoo biraa yoo ilaalte waraabessannaan yeroo baay'ee budaadha jedhama namni. Waan budaa wayii qabaa jedhama. Harargeetti yoo ilaaltan garuu ammoo kanaan dura viidiyoo wayii jedhee argiteettu baay'een keessanii. Waraabessa yeroo itti namni wajjin jiraatu harargee qallabu fa'a. Just normaal akkuma madaqsanillee yeroo itti namni wajjin jiraatu jiraata jechuudha. Perceptionii yaada namaati namni waan garaagaraa jechuudha. Dandeettiidha kun taalentiidha malee waan biraa miti. Taalentii namoonni akkasii dandeettii akkasii qaban jiru jechuun barbaada. Yeroo shaakalutti tarii yoo argitanittis waan biraan seenaa shaakalaa waan fidedha waan ta'eef ittiin dorgomaa immoo jira ittiin namoota baay'ees bohaarsaa jira waan ta'eef. Mee dhaamsa qabdu qabda? Dhaamsa ni qabu. Dorgommiyaan dorgomaa yeroo kana 83 daadaa 15 irratti akka sagalee naaf ta'anii jechuun barbaada. Egaa sagalee ta'aa fi namoonni dandeettii isaa ajaa'ibsifattu yoo jiraatan jechuudha. Kan biraa tokkotti nu dabali sagalee weenni. Weenni jedhi kan biraan immoo re'ee sagalee re'ee weenni. Kan re'ee immoo kan weenni jedhu. Jedhee kan sitti kan re'een akkasitti. Akka kana jettee jechuudha re'een. Kan weenniin akkas godhata. Weenniin hirriba sa'aatii 9 illee kan iyyee nama dammaqsu isa ture. Yerootti sa'aatiin hin jirretti jechuudha. Sagalee kana dhageessisa. Weenni. Akka kana jedha jechuudha. Ajaa'iba! Wanti wallaaltee hin qabdu almost sagalee isaanii sirriitti imiteet gochuu dandeessetta. Amma tuni shaakala sirriitti iddoo itti shaakalu fa'aa argadhee vookaalii garaagaraa kana tun hojjedhee sagalee hedduu nan baasa deeman abdii qaba. Egaa dandeettii baay'ee ajaa'ibaa ture. Dandeettii addaati jabaadhu siin jenna. Namoonni kaan immoo dardaraaroo irratti filachuu barbaadan lakkoofsa argamuun filachuu dandeessu. Nama dandeettii jabaa qabudha. Kanaan duras waggaa 3 dura dhiyeessiin ture miidiyaarratti namoonni baay'een jaallatanii turtanii jabaadhu siin jechuu barbaada. Baay'ee namatti tola. Dandeettii addaati dandeettii ajaa'ibaati. Dhumarratti wanti jettu yoo jiraate carraasii kenna. Ani wanti jechuu barbaadu namooti vookaalii garaagaraa hojjetanii jechuudha.
sagalee bineensotaa kanaan illee vookaalii kana hojjetanii hedduu qooqi isaanii baay'ee ba'ee mul'ata jechuudha. Okay. Dhaamsa isaaniif qabdu. Sagalee bineensotaa kanaan fayyadamtanii sagaleen keessan bahuu danda'aadha. Enerjii guddaa gaafata. Waan taalentiidha kun taalentii addaatis jabaadhu itti fufii si jechuun barbaada. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa bineensota garaagaraa dhufees keessa ture. Turtiin addunyaa wajjin hin goone addunyaa guyyaa isaa wajjin hin goone kana fakkaata. Baay'ee akka itti bohaartan akka irraa baratan abdii guddaan qaba. Hanga xumuraatti nu waliin turtanii waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa isin jenna. Fayyaan dhabina.